Ashama harkafuun akkam jirtu hordoftoota Orni Miidiyaa kun qophii mudannoo jaalalaa torbanitti si'a tokko karaa Orni Miidiyaa isiniif dhiyaatuun saganticha qopheessee kan isin biraan ga'u ana Ayyaantu Taayyee fi Kanariyaan Magarsaati akkasumas ogeessi kaameraa keenya Abdullahi Guyyoo wajjin ta'uudhaan qophii jaalalaa keenya irraa qabannee isinii dhiyaanne amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turan afirraa keenya. Qophii jaalalaa keenya guyyaa irraa keessatti waa'ee mudannoo jaalalaa kan obboleettii keenya biiftuu fi akkasumallee dargaggoo gammee irratti kan inni waliin dubbannu gara qophii keenya kan guyyaa irraatti tuun darbiin dura mee siif jaalalli maali? Egaa akkuma beekamu jaalalli jechuun jechoota salphaadha yookaan immoo muraasaan kan ibsinu otoo hin taane baay'ee humna kan qabuu fi meeshaa addunyaa kanaa jabaa jilbeenfachiiseedha. Jabaa gaafa jennu dokteerota meeqaa, piroofeesorota meeqaa akkasuma warra meeshaa gurguddaa hidhatanii loltoota kamiin kan jilbeenfachiise addunyaa kana keessaa jaalaladha. Jaalala jechoota tokko lama sadiin ibsuu hin dandeenyu. Egaa numtillee waan baay'ee keessa dabarreerra waan baay'ee argaa turre jabaan kamiin deemee kan inni jalatti kufu yookaan immoo jilbeenfatu jaalaladha. Mee jaalalli egaa karaa garaa garaadha kan namni meeshaa godhateetti wal baru karaa kan faadhama kan beektu. Jaalalli yeroo baay'ee yeroo ammaa kanatti keessumatti namni kallattii garaa garaatiin kan inni wal baratu egaa dur yoo ilaaltu karaa faamilii wal baratta akkasumallee karaa hedduudha kan wal barachuu dandeessu jechuudha. So amma yeroo ammaa kanatti irra caalaa namni kallattiin ittiin wal baratu karaa sooshaal miidiyaa fakkeenyaa fi feesbuukii akkasumallee tiktaakii akkasuma gosa sooshaal miidiyaa hundumaatiin kan inni wal baratu. So yoo waan kana ilaalte namni karaa sooshaal miidiyaa wal baratee ka'ee jaalalli kun kan dhugaa taatu jirti, kan soba taatu jirti, kan yeroodhaaf deemtee immoo addaan baanillee jira. Ati kanarratti mee gama keetiin jaalala karaa sooshaal miidiyaa gaafa dhufu akkamiin simatta? Egaa akkuma kaasuuf yaaltee dur abbootiin keenya irraa kaasnee gaafa laallu abbootiin keenya dhiirri tokko shamarran tokko gaafa isaan wal fuudhanii utuu waliin beeknidha kan isaan wal fuudhanii. Jaalala eenyuuti? Jaalala faamilii yookaan maatiidha irraa jechuudha. Maatiin gurbaadhaa fi maatiin intalaa waan jiru hundumaa ergaa isaanii fixanii booddeedha kan gaafa gaa'elaafaa kan isaan wal arganidha jechuudha. Seenaa akkasii ture amma immoo kana hundumaa guddina teekinooloojii irraa kan ka'ee dargaggeessaaf dargaggeettiin karaa garaa garaatti kan isaan wal baran. Fakkeenyaaf meeshaa guddaan yookaan immoo pilaatfoormiin feesbuukiin namoota baay'ee kan isaan wal fuusiftee jaalalleewwan biyya garaa garaatti addunyaa kanarraati as teessee biyya Ameerikaarraa biyya Jarmanirraa addunyaa guutummaa kana tokko gochuudhaan kan isaan wal baranii wal fuudhaa jiranidha. Kana qofa otoo hin taane egaa maalidha jaalalli sooshaal miidiyaa kanarraan dhufee ammamsaatu milkaa'a ammamsaatu milkaa'u gaafa laallu immoo dhibbantaan baay'eensaa faayidaadhaaf kan inni faayidaa irratti kan hundaa'edha. Namni tokko yookaan bifa ishee ilaalee yookaan bifa isaa ilaalee gaafa sooshaal miidiyaa irraa argii fi jaalalaa kana waliif kaaseedhu turtii waggoota dheeraa muraasa booddee immoo turtii yeroo dheeraa booddee gaafa qaamaan wal arganii akka isa sooshaal miidiyaa irratti wal baran ta'uu yeroo dhiisu namoota baay'ee dhaqanii humna isaanii yeroo isaanii jireenya isaanii hundumaa itti gubanii gaafa qaamaan wal arganii immoo walitti quufuu dadhabanii dhibee yookaan immoo rakkoo kan biraatiif saaxilamanii namoota baay'ee argaa turre. Waan akkasii waan tilmaamte qabdaati. Yaada kee kanarratti dabaluudhaan fakkeenyaaf yeroo baay'ee karaa sooshaal miidiyaa qofallee osoo hin taane taaksii keessatti illee namni otuu ol bira taa'ee taaksii ol biruma taa'eetu deemu silkii walirraa fuudhuudhaan achi booda walii bilbiluudhaan namni bultii ijaarratee daa'ima godhate illee jira. Egaa waa'ee jaalalaa keessatti wantoota hedduu jira kallattii namni itti wal baruu danda'u. Jaalalli karaa sooshaal miidiyaa dhufu kuni akkuma ati jettee yeroo inni itti dhugaa ta'u jira yeroo inni itti soba ta'u jira. Fakkeenyaaf karaa sooshaal miidiyaa illee gaaf nama bartu yeroo baay'ee qormaanni jira. Shamarri tokko dhiira gaafa jaallatu akkasumallee dhiirri tokko shamarri tokko gaafa jaallatu karaa sooshaal miidiyaa akkuma ati jettee akka jalqaba karaa sooshaal miidiyaa irratti argite lafatti gaafa argitu jijjiiramni jira. fakkeenyaa fi social media irratti yeroo tokko waan hin argee
karaa social media wal baruudhaani gaafa arguu deemtu gurbaani kiraanchii irra taa'ee qaama miidhama fakkaateeti kan inni simate garuu isheen dhugumatti nam sana waan jaallattuuf dhiistee hin deemne namichi kun jaalala sanatti milkaa'eera jechuudha waan akkasiifaallee jira gara social media keessatti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii mudannoo jaalalaa keenya irraa waan baay'ee akka barattanii fi itti bohaartan abdii guddaa qabna. Isinis akka xumura qophii keenyaatti nu faana bohaaraa bashannanaa turaa isiniin jenna. Egaa kana riyaani mee qophii jaalalaa kana keessaati gara sagantaa keenyaatti tun jeeni jaalalli si qabee beekaa? Egaa anaani na qabeera. Ilmi namaa karaa garaa garaadha kan inni wal baru. Jaalallis jaalala gosa garaa garaatu jira. Jaalala maatii jira, jaalala obbulummaa jira. Best friend kan jedhamu seena dhiyoo kana kan bahis jira. Hiriyoonni shamarranis dhiirris jaalala obbolummaa taane baay'ee kan walitti dhiyaatan strong relationship kan qabaatanii best friend ta'uudhaani hiriyaa icciitii ta'anii icciitii meeqa kan wajjin mari'atanii kan eenyutti iyyuu ni manne yookaan immoo boyfriend isheetti kan inni manne girlfriendiin kan ishee wajjin haasoftu best friendiin jaalalli gama sanaa jira. So namoonni gosa jaalalaa baay'ee keessatti isaan kan isaan kufanii ani gaa amma ammaatti hunda isaayyuu argeera. Ati akkam waan akkasii agarteettamu? Gaaffii bareedaadha. Ani jalqabuma isaayyuu yeroo baay'ee gaaffii karaa social media gaaffii jaalalaa agas mara natti hin tolu sin keessummeessus kanaafiyyuu nan mudanne. Sin mudanne. Okay, social media tiin sin mudanne qaamaaf qaamaan akkamidha yookaan nama jaallattee beektu qabda fakkeenyaa fi rakkoo akka hawaasa keenya keessatti ijoollee shamarranii mudatan keessaatii inni guddaan shamarran tokko gaafa dhiira jaallattu yookaan iddoo jireenyaa irratti ta'u hawaasummaa keessatti dhiira tokko bartee itti dhiyaattee gaafa haalli isaa hundumtuutti tolu miira jaalalaa keessa galuu dandeessi. Garuu akka dhiiraatti immoo sin jaalladhee jettee itti machuu baay'ee qaanofti baay'ee saalfatti. So ati mee nama amma irraatti kan si jaallatanii si gaafatan qofa otoo hin taane ofii keetii nama jaallattee yaada keessa si bu'ee itti kaasuu saalfattee jira moo yookaan immoo ofii keetii itti kaastee gaaffii jaalala dhiyeessitee fi kan milkoofte qabdaa kan akkamitti? Egaa jalqabuma isaa kan gaaffii kee jalqabaatti gaafa deebi'u hawaasa keenya keessatti gaafa guddatu yookiin hawaasa keessa dhaladhee keessatti guddadhee keessatti dubartiin tokko dhiiran gaafatattu jaallachuu dandeessi miira jaalalaa qabaachuu fi dandeessi garuu itti baastee ani sin jaalladhee ati na fuudhii yoo namni sun jaalala qabaatee fi aakshiniidhaan kallattii garaagaraadhaan akka jaallattu ibsuu fi dandeessi. Malee akka hawaasa keessa dhalannee keessatti guddanne akka hawaasa aadaa Oromootti illee dubartiin tokko dhiira tokko ni na fuudhi sin jaalladhe jettee hin gaafatattu anis na mudanne bira darba. Amma akka aadaa uummata Oromoo yookaan immoo hawaasa keessa dhalanneetti akkuma sila sii kaasuuf yaale abbootii keenyadha. Duudhaa ganamaatti hin deebina yoo jenne abbootii keenyadha kan intala jaallatee mucaa isaaniitiif jaallatee ilmi keenya mucaa keessan afuudhu akkuma aadaa ganamaa yookaan duudhaa ganamaatti yoo deebine abbootii keenyadha kanii abbaa intalaa bira deemu yookaan warra intalaa bira deemuudhaani ilmi keenya intala keessan afuudhu jedhee kan inni gaaffii dhiyeessuu fi amma garuu aadaan duudhaan sun isa fee dhiiraaf durbadha kan bakkeetti wal jaallatee social media isa ta'uu qaamaan isa ta'uu karaa garaa garaa wal baree wal jaallatee gaaffii jaalalaa wal dhiyeessuudha. So amma ergi inni sun hafeetii duudhaan ganamaa isa sana ergi hafeetii amma inni isheen shamarranii yoo isa dhiiraa gaafatte maal rakkoo qabattee yaaddamu? Magaalatti intala Oromoo taate gaafa guddattu safuu aadaa duudhaa jira. Kanaafiyyuu bakka bakkatti aadaan kuni baduu danda'a safuun kun dhibuu danda'a garuu ani akka yaada kootti waan an dhaamsa dhaamu yoo jiraate aadaan kun bakkatti eegame maaliif jennaani fakkeenyaa fi jechi beektotaallee maal jedha dubartiin kan jaallattutti eerumuu manna dhiira ishee jaallatutti yoo eerumte isheef wayyaa jedha
bultiidha jireenya waan ta'eef kanaafiyyuu an kanuman jajjabeessa kanuman dubbadha. Kanaafiyyuu fakkeenyaaf jaalalachuun egaa waan salphaa jennee bira darbuu akka hin dandeenye sila siif himeera. Mucaan durbaa tokko baay'ee jaallattee dhiira tokko dhabuu hin barbaaddu baay'ee jaallattee itti jennu. Mucaa kana argachuudhaaf fi gaaffii jaalalaa kanatti kaasuudhaafis baay'ee sodaatteetti baay'ee qaanofteetti aadaadhaaf safuu duudhaa hawaasa keenya keessa jiru ture sana sodaachuudhaani mee tooftaa akkamii fayyadamtee jaalala kana ibsuuf yookaan immoo akka miira jaalalaa qabdu kana dhiyeessuuf qabdettee gamanumaan yaada qabdu. Fakkeenyaaf hiriyaa isaatti himachuu miiruma jaalala nama sanaaf agarsiisuu nama sanaaf akka yaaddu nama sana akka jaallattu nama sana akka barbaaddu miira isheetiin itti agarsiisuu. Mee asumarratti gaaffii ciccimaa na gaafattee jirta. Gaaffii tokkoon si gaafadha. Keessumatti yeroo ammaa kana namoonni baay'een jaalala gaafa fuudhanii fuudhas taatu yookiin immoo intalli durbaa tokkos gaafa heerumtu mana keessatti jaalala hedduu walii qabu. Baay'ee wal jaallatu. Alatti garuu miira jaalalaa walitti agarsiisanii akka wal saalfachuu, akka wal sodaachuu, jaalala dhabeefiituu hin taane yookiin jaalala dhabdeefiituu hin taane saalfii yookiin sodaa. Ati mee kana dhimma kan akkamiin ilaalta? Waan amma hawaasa keenya keessatti yookaan ispeeshaalii naannoo magaalaatti kan baay'inaan mul'atu nama tokko hiriyaa kee yookaan jaalallee kee akkasuma abbaa manaa kee yookaan abbaa manaa kee fi jaalala qabdu paabilikii ibsuudhaaf yookaan immoo ibsuu dhiisuu irrattidha kan itti nagaafachaa jirtu. Egaa kana ilaalchisee jaalala rakkoo jaalalaa otoo hin taane mana keessatti tiriitmentii yookaan kunuunsa baay'ee walii godhu jaalala isaanii sirriitti walii ibsu garuu paabilikii ala ba'anii jaalala isaanii kana namaaf ibsuu yookaan immoo walii isaaniitiif ibsuu fi sodaa waan jedhamu jira. Sodaa kana duukaa immoo maaltu jira? Safuu waan jedhamu jira. Fakkeenyaaf intalli tokko yookaan dhiirri tokko aakshinii yookaan gocha mana keessatti agarsiistu bakkee baatee fakkeenyaaf maddii isaa keessa dhungachuu jira, waa meeqa jira, akkaataatti jaalala kabaja qabduuf ibsuu jira. Kana gochuu fi akkaataa faamilii keessatti guddatte fa'aa kan murteessu. Eegala. So faamilii akkaataan guddina fakkeenyaaf naannoo magaalaatti kan dhalatanii kan guddatanii fiilmii garaagaraa ilaalan guddatu waan garaagaraa ilaalaa waan guddatanii fi jaalala qabanii paabilikii ibsuufiin itti mulfaatu jechuudha. Itti salphata. Garuu namoota xiqqoosee fiilmii kana ilaalaan guddannee roomaantikii kana gochuu hin dandeenye fi baay'ee ulfaata. Garuu kana jechuun jaalala dhabanii otoo hin taane jaalala qabaniif ibsuu irratti sodaa waan qabaniin natti fakkaata. Jaalala kanatti kallattii kanaan ibsuutti itti naman taati. Ani itti namana waan jaallatte tokko akka jaallattu dhoksaattis haa ta'u bakkeettis baatee yoo hin sodaattu ta'ee konfidensii yoo qabaatte yoo ibsite an itti namana baay'ee waan akka kootitti amanudha jechuudha. Tolee galatoomi egaa yeroo baay'ee gaafa wal jaallatanii jaalallee lamaanii jechuudha. Gaafa wal jaallattu sooshaal miidiyaa irratti footoo olii poosti gochuu baay'ee wal jaallachuu sooshaal miidiyaa innis taatu isheen fayyadamtu hundumaa irratti footoo olii kaawwachuu sin jaalladha ani akkas jedhanii sooshaal miidiyaa irratti dudubbatachuu jechuudha. So gaafa isaan gidduutti rakkoon tokko gaafa uumamu nam sun akka wal dhabe kanatti ittiin beektu sooshaal miidiyaa feesbuukii taate footoon sun muluun dileet hin jiru. Yoo kan biraa taate irraa babbadee jira. Mee waan kun ati akkamitti waan kana ilaalta? Kuni gama lamaan ilaala. Tokko gamni inni tokko positive side isaa ilaala. Kana immoo sin jedhu fakkeenyaa fi public godhanii social media hundumaa irratti iyyuu inni jaallatu jaalalleesaa inni dhiira jaalalleesaa suuraa ishee hundumaa gaafa irra godhatu dhiirri kan biraa utuu isa arguu akka isheen jaallanne yookaan gaaffii kan biraa akka hin gaafannee fi waardiyaa ta'aa jira suuraan sun jechuudha. Eegala. Inni negative side immoo warri namoota baay'eetti gaafa beekamu diina baay'ee horataa deemta. Eegala. Jaalalleewwan sana hundumtu ergi baree booddee jaalalleewwan kana lamaan gargar baasuudhaa fi karaa keessaa ta'uu fiilmii garaagaraa kireet gochuudhaan oduu sabaa kireet gochuudhaan gidduu isaaniitti facaasuudhaan jara kana gargar baasuu waan danda'amuu fi
kana caalaa kan baay'ee akka inni jaalalli sun umurii dheeraa godhatee waggaa dheeraa turuu fi kan baay'ee akka kootti jajjabeessu dhoksaadhaan jaalala qaban akkuma qabaatanitti qabaatanii garuu dhoksaadhaan waan hundumaa suuraa post gochuu dhiisanii waan hundumaatu godhanii hidhee yaada. Gama ati akkamitti ilaalta? Anis yaada kee kana nan deeggara. Garuu kan inni taman yoo jiraate dhugumatti yoo wal jaallatte rakkoon qabu garuu gam biraati yoo ilaalte akkuma ati jette nama wal jaallattu tokko wajjiniin gaafa footoo irratti jaalalli suni itti fufaa fi inni afaasaan beektu gidduutti gargar ba'uu dandeessa. Kanaaf sirratti dhiibbaa qaba seenaa kee irratti dhiibbaa qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu gaafuma wal jaallattee waliin bultii ijaarrachuudhaaf yookiin qubeelaa godhattee gara jaalala isteeppii dhumaarra gaafa geessu yoo poosti gootee gaariidha jedhee yaada. Maaltu dargaggoota keenya kana maaltu gargar yeroo baay'ee jaalalan jalqabu yeroo muraasa booddee yookaan waggaa ta'uu ji'a muraasa booddee immoo gargar ba'u isaa dhageessa. Maaltu gargar baasa wanti guddaan akka isaan gargar ba'an godhu maaloo itti yaadda ammati? Jalqaba irratti jaalala irratti walii hundoofteedha. Maaliif jennaan amma yeroo baay'ee namni oduudhaan gargar hin ba'aa. Namni tokko seenaa tokko kirees irratti godhee irratti hojjetee wantoota akkasiidhaan namni yeroo baay'ee gargar ba'u jechuudha. Kanaaf iyyuu nama wal jaallattu faana wal amanuu fi dhugumatti immoo wal shakkuu dhiisuu. Isa qofaa miti wal shakkita taanaan jaalala gidduutti tun taane maatii abbaa manaaf amanaan illee yeroo itti gargar ba'u shakkiidha. So kanaaf iyyuu jalqabuma isaa an akka yaada kiyyatti wal jaallata taanaan wal shakkuu dhiisu waliin shakkitu taanaan wal amanta taanaan dhimmi gargar baatuuf hin jiru dhimmi walitti mufattuuf hin jiru. Karaa shakkii sirraa qaba taanaan karaa sirrii isin fudhadhu. Kanaaf iyyuu irra guddaan shakkii wal shakkuu. Wanta damma dubbatti irratti ilaalchisee dhiyoo kana sooshaal miidiyaa irraa wanta argitu jira. Abbaa manaa fi haadha manaatu mana tokko keessa jiraatu. Inni hojiidha kan inni deemu waajjira oolaa. Waajjira oolu malee garuu immoo hin shakkamnatti ishee. Dawwalee fiituu mana jirtamoo mana jirtodhee gaafata. Achiin booddee mana jira abbaa manaa koo ittiin mee akkati mana jirtu cheeggochuudhaaf mee maashinii bunaa tuqina agarsiiseedhaan. Achiin booddee maashinii bunaa tuqxeetu agarsiisti. Asiin booddee cheeggodhee bakka asii amaneeraa dhiiseedhaan. Guyyaa lammaffaas dawwalee fi mana jirtamoo mana jirtu jaalallee kosii haadha manaa kosii yaadee danda'e. Guyyaa lammaffaas dawwalee mana jirtamoo mana jirtu baay'een si yaadee haadha manaa koo akka mana jirtu maashinii bunaa sana tuqina agarsiiseedhaan. Achiin booddee isheen baay'ee jaallatti baay'ee amanamtiif ture. Guyyaa sadaffaa maal gootee maashinii bunaa sana fudhattee bakkee baate. Maashinii bunaa sana fudhattee deemtee hin galenne hojiidha. Gaafa hojiidhaa galuu mucaa isaa gaafate. Meerree haati kennaan maashinii bunaa fudhattee bakkee baateetti. Wanta akkasii jira jechuudha. Hin jaallatta taanaan amanuu qabda. Hin amanta taanaan immoo waan xiqqoo akkasii irratti funaanuunis hin barbaachisu. Kun egaa keessumaa warra wal fuudhanii mana qabatanii ilaallata jechuudha. Egaan daawwattoota Orni Miidiyaa qophiin mudannoo jaalalaa kan isiniif dhiyeessaa jirru kana fakkaata. Mee gara qophii keenya guyyaa irratti adeebinu. Qophii keenya guyyaa irratti dargaggoo biiftuu fi akkasumallee dargaggoo gammee irratti kan hin xiyyeeffanne mudannoo jaalalaa ishee mudate biiftuuni karaa keessaa seenaa koo kanarraa namni waa barachuu danda'a jedhee waan yaadee fi barnoota guddaa hawaasa kiyyaaf ta'a jettee waan yaadde keessaan nuuf ergite irratti akka dubbannu nuuf ergitee jirti. Mee gamanumaanii seenaa kana waliin dhaggeeffanneetu walitti deebina. Seenaan koo baay'ee kan nama ajaa'ibuu fi kan barumsa guddaa irraa argattanidha. Anis kanaafin isiniif qooduu barbaade. Maqaan koo Biiftuun jedhama. Kanan dhaladhe lixa Oromiyaatti. Anis maatii harka qalleessa keessaa waanan dhaladheef jireenyi akkam fedhuutu hin taane akka isheen feetuttan jiraachuu eegale. Kanaafis carraa barnootaa argadhee baradhee bakka yaade ga'uu hin dandeenye. Sababni isaa maatiin kiyyaa harka qalleessa waan ta'aniif barachuudhaaf haalli naa mijachuu hin dandeenye. Anis jireenya maatii kiyyaa jijjiiruuf akkasumas jireenya koo gara fuulduraa mijeeffachuuf gara biyya Arabaa deemuu murteesse. Achis deemee hojjettuu kushiinaa mana Arabaa keessaa hojjechuu eegale. Ergan waggaa tokkoof walakkaa hojjedhee booda guyyaa tokko akka
akka carraa utuun sooshaal miidiyaa kiyyaa feesbuukii fayyadamaa jiru miiseejiin tokko naaf seene. Miiseejichis akkas jedha. Haay biiftu akkam jirta nagaa keeti? Anis haay akkam jirta nagaa. Eenyu jedha? Ana Gammeedha. Sana booddee Gammee walii wal baran. Walii wajjin haasawaa eegalle. Kanuma keessa walitti dhufeenya koof Gammee hedduu dabalaa deeme. Guyyaa guyyaatti miiseejii walii barreessuu, akkamitti ooltee, akkamiin ooltee, oolmaan kee akkamii, walii yaafachuu, waliif yaaduu, wal jaallachuu eegalle. Sana booddee Gammeen guyyaa tokko akkana jaallatuu fi gara fuulduraattis haadha manaa sana godhatee akkana wajjin jiraachuu barbaadu naaf hime. Garuu yeroo Gammeen gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessu baay'ee rifadhee ture. Sababni isaa kaayyoon manaaf beefiin qaba. Obbolootan barsiisuun qaba. Tarii jaalalli Gammeen kun jireenya kiyya irratti dhiibbaa qabaa laata jedhee yaade. Garuu Gammeen waan baay'eedhaan na amansiise. Waan baay'ee natti hime. Kanaaf isaanis yaada Gammeetitti walii gale. Sana booda guyyaadhaa gara guyyaatti jaalalli koof Gammee hedduu dabalaa deeme. Hedduu waliif yaan, hedduu wal jaallan. Egaa jaalalli Gammees kaayyoo koo ganamaa na irraanfachiisuu eegale. Kaayyoon manaa ba'eef maatii kiyya gargaaruu, obbolaa kiyyaa barsiisuu nan irraanfadhe nan dhiise. Yaadi koo, taa'umsi kiyyaa, ka'umsi kiyyaa, yaadni kiyyaa Gammee qofa ta'uu eegale. Guyyaa tokko Gammeen silkii natti bilbilee, haay biiftuu koo akkam jirta nagaa keeti? Haay Gammee kam naguma? Si barbaadeen ture naan jedhe. Anis nan rifadhe. Maal taate Gammee? Maaltu si argateen jedhe. Innis waa sitti muuf jedheeti. Maal taate naaf himi bareedaa koo? Egaa dargaggooni Gammee fi akkasumallee obboleettii keenya biiftuu seenaa isheen keessaan nuuf ergite dhaggeeffannee jirra. Seenaa dhuguma barnoota irraa argachuu dandeenyudha. Namni kamiyyuu keessumatti dargaggoon seenaa kanarraa waan guddaa barata jennee abdanna. Keessumaa shamarran hojiidhaaf fi of jijjiiruudhaaf fi maatii isaanii jijjiiruudhaaf fi biyya isaanii keessaa gaafa biyya ormaa deemanii yeroo isaanitti jaalalaan takaalaman nagarraa. Kun immoo jireenya isaanii irratti miidhaa qaba. Biiftuun illee kanumadha seenaa ishee keessatti kan isheen nu ergitee nuuf dubbattee jirtu. Waan si ajaa'ibu asirratti seenaa biiftuu gaafa ilaallu biiftuun yeroo sanatti jaalalaa fi qophii hin turre mana kan isheen baatee illee maatii ishee jijjiiruudhaa fi akkasuma jireenya ishee jijjiirtee bor seenaa guddaa waan yaaddu irra gahuudhaa fi deebitee immoo maatii ishee gargaaraa turte ijoollee barsiisaa turte waan garaagaraa gochaa turte garuu utuu yaadeen guyyaa keessaa guyyaa tokko ishee mudate gaaffii jaalalaa kana gaafa dhiyeessuuf illee jechoota ishee amansiisuu danda'an fayyadamuudhaan umrii shamarranii akka deemaa bulu akka daddabalaa deemu asitti immoo haala hundumaa mijeessee akkama biyyatti eegu isheen immoo achiitii yeroo dhuftu kallattiitti gaa'ela isaanii akka galanii waan hundumaa jechoota ishee amansiisuu danda'uun dubbachuudhaan kan inni ishee amansiise kanuma ilaaluudhaan kan isheen jaalala keessa galteetti fakkaata. Yaa biiftuun jaalala keessa seenuudhaan waa'ee Gammee malee waa'ee maatii dhiistee obbolaa barsiistullee adda barnoota irraa addaan kuchisiistee ganamas galgalas waan ishee yaaddu waa'inuma Gammeedha. Gammee yooman argaa Gammee walii yoomin bultii jaarradhaadha. Akkasigaa. Yaa egaa goota jaalalaati egaa Gammeeni xiyyeetii jaalala dhamuudhaan laphee ishee dha'ee kan inni rasaasa jaalala jedhamuun laphee ishee dha'ee kan inni madeesse. Gammeen baay'ee ofii isaatiillee jaallateera moo hin jaallanne kan jedhamu gaa kan ilaallu ta'a. Qophii kana kutaa kutaatiin kan inni isiniif dhiyeessinu mee egaa agaa asitti dhageenye keessatti Gammeen gaaffii jaalalaa biiftuu dhiyeesse biiftuun illee Gammeef tolee kan jedhu deebii laattee fi waliin jaalala jalqabaniiru jaalalli isaanii kun itti fufaa wayin addaan ba'u akkuma walii fuudhaaf gaafa ta'e kanneen fuudhaa waan jedhamu walumaan kutaataanitti kan ilaallu ta'a. Ayyee. Yaadatti dabaltuu jira. Kanaaf mee jaalalli isaanii kuni sooshaal miidiyaadhaan jalqabeera qaamaan waliin beekanii jirtu kuni sooshaal miidiyaa kanarratti yookaan karaa feesbuukiidha kan isaan wal baranii mee adeemsi jaalalaa kuni keessaa miidhaa qabaatamoo faayidaa qabaatamoo yookaan biiftuutu miidhamamoo Gammeetu miidhamamoo abbaa miidhu yookaan immoo lamaan isaanii fayyadamoo ta'uu jaalala kanatti milkaa'umoo yookaan immoo godaannisa hin bannetu keessa isaaniitti mallattaa kan jedhamu amma xumura qophii kanaatti yoo hordoftanii hubachuu dandeessu. Egaan daawwattoota Horni Miidiyaa qophii mudannoo jaalalaa irratti
guyyaa irraa isiniif dhiyeessine kana fakkaata. Saganticha qopheessuun kan isin waliin ture ana Ayyaantu Taayyee fi Kanariyaan Magarsaati. torban qophii jaalalaa mudannoo biiftuu kutaa lammaffaa isaa qabannee isiniif dhiyaanna. Agasitti nagaan tura.